anuma jaaladhu nama ofirraa dhoorgi jedhee haasofsisee qalbii fi hatee akkasiin suufiyya yaada harkaa gate. Suufiyyanni jetteen kootu kaa shari'aa nusi malee nam biraa ofirraa ari'aa shamarran baranaa dhiira. Shamara gabbaraa dhiira bara kanaa an waan akkasii sun hedduu na dabbara gama saniin na seentee onnee toondhoosinii jaalala sobaa taanan natti hin qoosinii jaalala dhugaa taanan akkasiin naaf hubadhu onnee kan toosifame kootu keessa qubadhu. Qabeenyi fixeensaa bakka guddaa qabda onnee tiyya keessaa qabeenyi fixeensa ganamaa hedduu si jaaladha kennaa ta'u ganamaa. Kanaaf si filadhe yaa bareedduu durbaa walumaanis warra intalaa fi gurbaa. Inshaallah ni jettee suufiyyeen deebii wanta nuuf hin taane fagoon nurraa eegi. Gurra hin kenninu hamaanitti dhufaa gammachuun jiraan namanni kenna quufaa. Deebiin itti tolaan dhageeffatanii yaallee natti hirkadhu yaa qurratii tiyyaa ani kana booda waan biraa hin garre kanadha ol fuudhu qeerroodhaa fi qarree. Abbaa manaa suufii abduu kenna qaalii suufii nu jabeessi tahii firaafaalii waan hunda tahii fi sirriitti jabeessi yoo isiin aartillee suuta tasgabbeessi. Jabeessi kunuunsi hamileessi eegii dubartiin amaanaa akka taate beeki. Faayee galatoomaa intarjara waan ta'eef jazaakumullahu khayra. Jettiin namaa jarjarteere suutuma gadi hin geeffattu. Irratti dawwalaa jiran sababii dhiifama keessummaa jiraman. Bismillah jechuun jalqaba dubbii koo alhamdulillahi faarfamti rabbii koo nagahaaf rahmata buusa rasuulatti kan itti hirkadhu tokkichatti yaa rasuula rabbii ergamaa kaaliqaa kan rabbiin nuuf ergee nabiyyicha haqaa daandii isaa dhiisee eessabbaa koo dhaqa daandii isaa dhiisee eessabbaa koo dhaqa. Daandiin ilma namaa kararraa siin maqaa kan rasuula rabbii jannataan si dhaqaa kan rasuula rabbii jannataan si dhaqa yaa rasuula rabbii kan akkaan tole haalli jaalala isaaniitirraa hiqqifatee bo'ee kaalli kan jalaa socho'ee dhagaa fi muktillee kana qofa seetaa gammachuu argitee kan re'een goggogdee isaaniif mirgite kan re'een goggogdee isaaniif mirgite. Yaa Rabbi yaa Allah wanti ansi kadhu akka guyyaa baruu rasuula argadhu akka guyyaa baruu rasuula argadhu hojii koo kamiinii kanan ansi kadhu rahmatuma keetii kan sirra eeggadhu rahmatuma keetii kan sirra eeggadhu. Hojii maal dalagadhee Rabbiin sodaatu dhabaa qabriin naan hin jettu kuni laafaa jabaa qabriin naan hin jettu kuni laafaa jabaa sunnaa rasuulatirraa maal guduunfadhee qaba sunnaa rasuulatirraa maal guduunfadhee qaba. Addunyaa gabaabduu tanaaf jedhee tasangalu cubbutti haqa namaa eeggadhaa akka lubbutti haqa namaa eeggadhaa akka lubbutti. Kitaaba barraa'ee hundumaa walitti qabee kan quraana caaluu barbaadetiin dhabee herreegaaf keemistirii baayoloojiif saayinsii kan quraana caaluu kan beektanaaf ibsi kan quraana caaluu kan beektanaaf ibsi. Quraana jabeessaa taaf waahila isaa jaalala Allahaa isin argachiisa jaalala Allahaa isin argachiisa. Namuu quba qabaa jaahilummaa kalee wayita ilmi namaa wathooratu qalee badiin ol tuulamtee cubbuun badde qalbiin rasuula nuuf ergee nu baafate rabbiin rasuula nuuf ergee nu baafate rabbiin. Garaa nutti laafee rahmaanur rahiimiin gubbaan nuuf dabalee quraanul kariimiin gubbaan nuuf dabalee quraanul kariimiin. Assalaamu alaykum isiniin jedha meenaaf deebisaa. Aaminarraa jedha isiniin eebbisaa wanta rabbiin kadhattan hundumaa argachuu. Rabbiin isinii haa kennu milkii gandalachuu Rabbiin isinii haa kennu milkii gandalachuu tola keessan malee badii keessan hin beeku bakkuma jirtanitti Rabbiin isin haa eegu bakkuma jirtanitti Rabbiin isin haa eegu. Yaa Rabbi yaa Allah ijoollee waliin qoonni gandummaadhaa fi firaan yaa simbirroota tarree
Ursituu wal fakkaattu har'a nuuf iftan kunoo aannan caala addaattu dhufee isin dhuguu laata wayi gariin na baqattu qoffee keessa na dhahu wayi ilkaan narraa hartu qaxalee ilmaan ayyaa wayyaa eebbifamtoota bareedimni keessan kun eegube garaa diinotaa mul'ata kee dhugoomsuuf daandii dhugaa qabattee qur'aanni naan galu jette bagantaa'in marattee bakka niyyaa dhaqqabuun dachaadhaan obsaniiti roobaaf aduu dandahaa dafqallee cobsaniiti akaayyii ta'us qixxaa argattu daabboo nyaattee bakka garaa kee gahuuf rakkoo arabaa baattee dafqitee yoo dadhabdes takkaa hin beektu teessee jabaattee barnoota kee darbitee eebbaan geesse kaayyoo keetiif obsitee cichitee ciniinnatte geesse galata rabbii dadhabdus ciniinfatte baga geesse waan ofii rakkoo maraa darbite bu'aa dadhabbii keeti baga ijaan argite qaroowwan teenna qaalii quraana gadi buusuun baga gochaan garsiifte kan duraan si tuffatu hunda walitti qabdee lafa si qabachiifte yaaloo kooteenna gaarii warra janaadha baguma baqachiifte janaa hin barre alarraas ta'u biyya garii shamara jira akka naafxaan motoraa bilbila addaan hin citu halkanii guyyaa iyya yoo namni sii gaafatu bar waan biraatii mitiin obboleessa kiyya obboleessa maaliidha yoon obboleessi si silkiinuu waliin beeku baadiyaa horii eega isii durriyyeen janaan eegalee kokkolfee waliin seeqa yoona biyyesiidhaan ni torkiinuu hin seenu obboleessi isiidhaa maalitti irraa beeka mucaa yoona ganamaan sangooleessaa yaasee marga isaa nyaachifatee harqootatti saqalee nooheesaa baachifatee boottii isaa godhatee deemanni gara qonnaa isiin asirra teettee heloo huddee koobannaa balsi haa godhu jechuuf abaarsa nutti taha. Tasa sooti yaanne ulfi garaan si baha yookiin akkana faadha biyya arabaa taanaan heloo yanee mirxii koo ijaazaa waliin baana janaazaan si haa galan jennee si abaaruudhaaf xiqqoo si ni sodaanne ijoo samaal barbaacha kan biyyarraa godaanne akkana janaan ijoo wal wardhamaasa yaadaan loocee wal baasee goolii wal keessa yaasa jarana yoo dhageettan karafellee wal kaasa isa akkanaa kanneen bilbila harkaa guuraa biyyarraa nurraa baasa yaa eebbifamtoota too baga eebbaan nu baate rabbis si falateeti galchi rabbiif shukriisa nuuf jabaadhaan mallee isin nuurri lafaa fi ollaayina gubbaallee gaaf tokko seenaan si faarsa. Poolisiiwwan markadaa warra hawaasa eegu colliiwwan teenna qaalii mee eenyu isaatu beeku